qarshii qabaachuuf hojjechuun dirqama. Hojjechuuf ammoo dandeettii tooftaan Hai ummata qashtii akkam jirta fayyaa keessanii nagaa koodha galata waaqayyo. Nageenyi waaqayyo lafa jirtan maratti hunda keessaniif haa baay'atu. Laayikii, koomentii, sheerii gochuun na bukkee dhaabbadhaa. Akkasumas immoo wal jajjabeessaa wal gargaaraan isinii jedha. Har'a tooftalee hojii 11 isinii qabattee dhiyaadhe. Waanuma beeknurraa walirraa barachaa wal barsiisaa deemna. Yoo dhaggeeffattan xiqqooshii isin fayyada jedhee nan yaada. Qarshii qabaachuuf hojjechuun dirqama. Hojjechuuf ammoo dandeettii tooftaan barbaachisaadha. Biizinasii tokko hojjechuuf tooftalee 11 kanneen yaadadhu. 1. Iccitii ittiin nama waliin hojjettu malee iccitii hojii keetii gongumaa namaaf hin himin. 2. Waan si harka hin geenye abdattee hin gammadin. Yoo dhabde ni miidhamta. 3. Hojii gosa tokko qofa hojjechuun bakka yaadde hin geessu. Waan dandeessu hunda hojjedhu. 4. Waan xiqqoo hojjettee mul'achuuf hin ariifatin. Hojiin keetiyyuu si mul'isaati. 5. Amma dura hojii kee yoo siif hin milkoomne sana yaaddee of hin jeeqin. Sababa kufaatii keetii sana irraa baradhu malee. 6. Yoo dandeesse nama gargaari malee maallaqa liqeessuu hin heddummeessin. Maallaqa keessa dhabdee nama sanas dhabdaati. 7. Waan hojjettu hunda irratti nama fakkeenya godhattu qabaadhu. Akka isaa yookaan immoo akka ishee ta'uu osoo hin taane isa yookaan immoo ishee caaluuf hojjedhu. 8. Waan guddaa boru hojjettu ilaalte xiqqoo irraa hin tuffatin yookaan immoo hin balleessin. Maaliif seete xiqqoon kun guddaa sana bira ga'uu riqicha cimsaati waan ta'eef. 9. Waan hojjechuuf yaadde dursitee hin odeessin. Namni qabeenya si caalu suma irra dhaga'ee si dursuu danda'ati. 10. Yoo dandeesse abbaa ogummaa waan tokko ta'uuf yaali. Maaliif seete ogummaa akka qarshii argattee kaatee hin dhabdu. 11. Kaayyoon kee yoo galma siif ga'e of qofa hin jiraatin. Lammii keetiif waan gochuu dandeessu hunda godhi. Maaliif seete dandeettii osoo qabduu kana carraa dhabetu jira. Karaa irratti agarsiisi. Maallaqa osoo qabduu kan nama yookaan immoo hiriyaa dhabetu jira. Waan hunda dura hojjechuu osoo danda'u karoorroon itti heddummaatu jira waan ta'eef. Uummata qashtii viidiyoon kiyya irraa kunoo kanuma fakkaata. Waa irraa hin barattanii jedheeni abdii qaba. Kanaafuu maarree yaa uummata qashtii maal isiniin jechuun barbaada. Dhuma gubbaarrattis uummata qashtii wal bukkee dhaabbadhaa. Madaraa keessa waliin tuffatinaa. Wal bukkee dhaabbadhaa. Laayikii walii godhaa. Koomentii walii godhaa. Na maatii akkasumas immoo maatii waliif ta'a. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo nama bira hin darbini. Laalii fi laayikii tuqii fi too bira darbi. Maatiif yoo ta'uu fi barbaadde maatii ta'ii fi bira darbi. Kanuma uummata qashtii hedduu takkan isin jaaladha. Hedduu takkan isin kabaja. Kana jedhee kan isinitti hin himne jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kee irraa tanuma